jaarsatti biraanki dalaydu dura gartee abbatti biraanki dalaydi ilmi gartee haadhatti biraanki dalaga biraanki jee bakkaati waan kana keessaafuu wanni ammoo waan kana wanni fide waan kana gartee waan isaan itti nyaatan kan takka warri gartee dhiira fakkaattee gartee areeda kana gootee achi as qabdee gamanaas na qabii TikTok irratti maal irratti biraank waan kana maallaqatti argachuuf maallaqni kun maallaqa haraam maallaqa nama baareessitee nama rifachiiftee ati gagguurtu kun eeysa maadaa waan kun guutiin goone uummatatti maa naman gorsin namni illaalu haati daawaa footu kana viiwii si illaalan daawaa xiqqootu viiwii si illaalan daawaa gartee biraanki as baatee gartee nama qobalchiiftee nama maallee gootee onni goote qofa biraanki jaaniiti miti ka gartee qeerrensa saree bira fidanii gartee bubuutti godhanii sareen eegachi waan kana ilaalanii wala quwwata illaa billah akkasii dhugaa sigalu jira dhugaa sheekha idan jaartii bira taa'ee gartee ta biraatiin bareeddu maarreeyyee lubbuuyyee maarree jaan hangam takka faateen bira teessee bareeddii rifate yookaan guban qabla taate idan duuba wanni kun gartee buti diigi malee biraankii fi maal jedhanii wanda kana bee faranjii fide malee mee dur jirti mee askannaajii warra gartee waan kana godhu eeysaa fiddan jiin faranjii warra harkan waan addaa idan wanni kun waan hedduu nama naasisu biyyaas yoo gasseen galee baadiyyaa keenyaas gasseennaan khalaas gaa dubbiin gartee biyya teenyaas xiqqoo boodama safaari koomama Itoophiyaan ni galti Itoophiyaa gana baadiyyaan cuftii ispiidii gartee intarneetni ziis ta'uu ta'a wulii gartee feesbuuka gubbaa gartee namu walqad jechuu ta'a. لا حول ولا قوة مصيبة ستي وانا جبار شيخ وانا جبار ستي وصوان كان درجو نما أجي سنجر أجايبا نما أجي سنبر خان كوبان كابو كوني تتابعوا جرا لغا سيتي تخ نما يكوا أجي سنجر أجي سن جنا لا حول ولا قوة جنا دوان أكسي جنا ولا جيسو تلفون اللي سينجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هذا بلي سخينا فيا الحمد لله رب العالمين. أيه. كم جبتن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يا هذا بلي سقافي تدي. حياك من جيتني. فيا الحمد لله. هاي أنا جاتي لما كذا. حيا. لمر تكمو. So gatin dura apa dia yung gode? Gudhiya. Haye. So gudhiya je bote. Amma like kaisa chi wajib ta. Kalau kita mau family ko tu cerita tunggu tu lah. Kalau kita tu cerita tunggu ni mau family ko tu lebih macam tu cerita tunggu. Haye. Kaisa chi reference ta kan? काफी बड़े दुआइए गलते हैं काफी लम्बा था या तलमदा मो हाँ अम्मा वाई मना थोड़ी सी आप बता मुझे तो पता मना पूरा खाली यार मुझे तो या काफी लम्बा मो था मना वाई मना खाना में मना ये बिन्ने जरा तलमदा मो अम्मा कई जगह से आप मत खाना यो गले बेटे आप मत ये गल्लो वर्री भी तो कौन गुरु दिन बितने इंजर बिताने इंटर उन तुम पूरे फार्म पूरे तो होगा मैं इंटी खाना ची मॉर्गेज साइन खाने के मॉर्गेज साइन मंशूर चिका तो रेंट चीज़ है तो अक्का में तो रेंट खाने जेता मॉर्गेज साइन खाने जेता आज चीज़ ना अक्का में जितनी और किताब तो بريد إن شاء الله تنا كذا بوتيل دبته قافي تلمدات أنا إن شاء الله شيخ مزير تو بلبلي قافته شيخ سلام تو شيخ بشير تو بلبلي دبيش إن شاء الله جزاك الله خير قافي تاني موتي كلتهم أنا قافلو قافي دراسنا يه بريد إن شاء الله قافي دراسنا وديهاس شيخ أقول كلو أقولي إنه فاميلي قوتو تو قرتي رفين سرّا جرورا كإنسان جرورا يفيو كابو مو أكمل يجي قافته بليس غير يكون وديانا منك أقول لك خلنا قرتي قلوف نية فقرتي قلودا
qabeenya qabu isa qofaa gartee rifeensaas eebsaas firraa jirre malee faamilii ilaalchisu. Faamilii ilaalchisu inshallah. Gidee qaltu immoo warra keenyaa fi uummata Muhammadin dhufa itti irraa qaluu dandeessa. Akkas. Bareeda inshallah sheekh gaafiin tarraa boodaata jirtu amrii muuziqaa tana sheekha. Amrii muuziqaa tun nama keenya yeroo keessaafuu yeroo muddaa gabaabduu dabarte keessatti akkaani gartee wanni tun namni waan kana hanga gartee ifirra aanfateetuma waan kana halaal godhatutti ka masgida deemu ka gartee ka masgida deemu ka masgida wal agarruu fi hundinuu sheekha gartee waan tana amrii tana mee addanuu baasa yeroo gabaabduu tana keessatti dabarte keessatti namni keenya waan kana haqiiqaa waan inni ta'e irraanfatee jira waanuma gartee muuziqaan kun ta'e irraanfatee jira mee yaadachiisa gabaaba nu yaadachiisa sagantaan teenyallee gara xumuraa deemaa jirti achumaanillee dhaammadhaa achi goolamna inshallah sheekha. Adama biyya alaa jirtaame biyya keessallee akkas. Naam. Biyya keessallee akkas. Namti warrummaan gartee masgiida warrummaan gartee diin beeku. Makiinaa isaaniitti wallee tan ilaamaayyatti banatanii imtihaana guddaa. Hawaasa kana yeroo hedduu nuti ni gorsine. Yeroo hedduu hawaasni kun deemee gidee xiqqoo magaa xiqqoo hafteef sila. Hudduu gaddeebi akka gartee mixii ol baatee silaa xiqqoo hafteef gaddeebitee lafa kuftu. Ammaas olma baatu gad deebitee kuftu. Waan kun seera rabbiiti daangaa rabbiiti dhiiroo waan gootan keessa daangaa rabbii hin cabsinaa daangaa rabbii hin balleessinaa wanni kun rakkoo isinirra fidaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isinit dallanaa waa'ee duratti taraa wallee irratti dubbanna taraa irrechaa irratti dubbanna taraa cufa gartee wanni kun tara takka shirki tara takka walle tara takka asqabi tara takka wal miiru tara takka wal jallamu sanarratti gartee wannummaan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yeroo hedduu aalama gartee keenya kana ummata keenya kana rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kanatti abaarsa qabna maarree qabna gidee gartaa ijaaniin hin taa'u gidee gartee waan san godhee immoo dhukkeen itti kaate keenya tana abaarsa qabna jedha abaarsa isaa fuutu siif abaaruu jira seera rabbii cabsu jira daangaa rabbii cabsite warri duraan quraana keessa kaayyatu warri duraan mu'aadaraa fi maarree keessa kaayyatu akka jiru wallee keessa gurratanii biyyattis biyya gartee faranjii jirus ka biyya gartee keessa jirus machaawanii if wallaalan jechuudha. Walleen haraamii ni beeku kan beekne jiru. Walleen akka isiin haraam taate kan beekne jiru. Kan beekne jiru. Idan waan kana gartee yeroo hedduu walaakin numa gartee yaadachiisu fadakkin fayyina dikraa tan foormuu bini. Waluma yaadachiisu qaboonni kun haraami. Ummata naraa kaminaa ummata humbatinaa. Yala haqee isaa fudhatu ni fudhata. Walaakin immoo namni kun waliin dirmachuu dhabu. Du'aatni gartee daawaatti godhuu dhabu. Warri qaa gartee diin beeku gartee waan kanarraa dubbachuu dhabuun waliin ummata cufaa laafti. Qabeekuu fi kan beeynes waliin balleessi. Waliin balleessi. Kanaafuu wanni kun yeroo hedduu asumatti gartee deemanii ati laffaatee maal jettee quraana kana qaraanii ittiin baratanii guyya tokkotti harkaan harkaafate. Guyya tokkotti. Rabbiin waa rakkabu inshaallah. Ajandaa ajaa'ibaa kana gartee baasanii daaraa godhan. Sigalee ajandaan ibliis hin dandeemu. Hin dandeemu. Ibliis ajandaa gartee addaatiin dhufu. Sigawwaadha. Namni kun akkana siitee, maarreen kun akkana siitee, kun akkana siitee. Tana. Kanaafuu namni walleen haraam ta'uu hin beekne hin jiru ni kijiban cufti ni kijiban jechuudha. Hanga gartee ilaa namuu mirqaanee waan hin taane gartee laaqqatu. Laaqqatu hedduu nama naasisa. Haalli kun hedduu hamaa. Biyya hedduu wanni itti gartee rabbiin ajjabuu jiru tana. Zinaa babal'isu, ribaa babal'isu, wallee malee gartee kitaaba rabbii dhiisu biyya hedduu wanni itti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa diigee balleeyse biyya islaamaa yoo ati ilaalte harka Ameerikaatti biyya hedduu balleessu. Wayita namni silaa gartee yaa rabbi nu fakkari yaa rabbi nu tiisi yaa rabbi diigamiinsa amni nagee dhuunfanni jee gartee namni kadhachuu qabu wallee fi maalii fi fasaadaan gartee lafa balleessa.
nagaya jechuullee taphaa miti. Wani nama ga'e nama dhorkaa warri daangaa rabbii cabsu cuftii rabbiin nagaya dhorka. Digalee ka kaafiraa hoyi. Digalee ka gartee diiniin beeka je'ee gartee hamtuu dalaguu irratti hamtuu. Kanaafuu kuni beekamaadha rabbi subhaanahu wa ta'ala ifnu haa beeksisu. Amiin amiin. Kadiin baratee if haa beeksisu. Amiin. Amma silaa warrumaaf gartee waa beeku ka dadhabne ma. Warruma waa beeku. Tana. Warra diinirraa jaahilli. Sigari jira warruma masgiida dhabu. Warruma as ba'ee gartee diin baratu. Dargaggeessuma as ba'ee diin baratu. Shamarranuma as ba'ee diin eeshir jettee gartee walleetti baratu. Rabbi rahmatu. Akkana. Inshallah barakallahu fiik jazaak. Jazakallah khair al-jazaa sheekheenya barakallahu fiik. Sagantaan teenya gaa asumara dhumantee jirti dhaamsa ajaa'iba dhaammattanii zaanu qabnullee gabaabduudha inshallah sheekheenya barakallahu fiik siin jenna. Rabbi siyaatiisu rabbiin gartee alaa fi mana kee rabbi siyaatiisu maatii tee ilmaan kee rabbi siyaatiisu inshallah jiruu tee keessatti jiruu barakaa rabbi siyaa jiraachisu. Jazakallah khair al-jazaa siin jenna sheekheenya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا خينيا بارك الله فيكم ربي سنرى حجالة توغا شين خينيا وان غرتي أمري موزيكا تررتي واتا كنام بفني إفيقو قمنا أكمل إفيقو قمنا مالي نان اتقافة موتينيا وان اتقافة من الرا إفيقو قمنا شو بريدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته